Iraan balaa waraana Ameerikaa waliin dhufaa waan jiruuf Strait of Hormuz guutumaan guututti to'achuu labsiteem. Ajajaan eegdota warraaqsaa Iraan yoo waraanni kee milimeetira tokkollee duubatti deebi'uun hin jiru jechuunim Iraan sodaa malee fuulduratti ni tarkaanfatti jedheeram. Iraan waraana barbaadde osoo hin taane qophii guutuu qabdi jechuun ajajaan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamam yaada dhaabbanni oduu Faaris fudhatee been dubbataniiru. Yoo waraanni kee milimeetira tokkollee duubatti deebi'uun hin jiru jechuunim Iraan diinota ishee biyyeetti dabaluun gara fuulduraatti ni tarkaanfatti jechuun cimsanii dubbataniiru. Jeneraalichi akka jedhanitti Iraan sochii galaanaa bishaan gubbaa fi jalam to'annoo dhaabbataan akka qabattu taasiseera jechuun ibseem. Iraan dooniiwwan alaabaa adda addaa baatanii balali'an Strait of Hormuz keessa akka darban ayyamuu fi dhiisuu irrattis murtii ni kenniti jedheeram. Iraan diinagdeen addunyaa akka rakkatu hin barbaaddu jechuunim yaa ta'u malee Ameerikaa fi michoonni ishee waraana jalqaban irratti fayyadamoo akka ta'an hin ayyamtu jechuun ibseem. Jeneraalichi dabaluun lafti naannoon qilleensaa yookiin bishaan biyyoota ollaa diinni Iraan irratti haleellaa raawwachuuf yoo itti fayyadamem nuti gaafsanii Iraan miti biyyi sun akka diinatti ilaalamti jechuun akeekkachiiseram. Ergaan kun duraanuu paartilee naannoleetiif dabarfamee kan jiru yoo ta'u ajajaan Iraan kun Teheraan dandeettii dabalataa qabdu yoo barbaachisaa ta'etti ni mul'isti jechuunis dubbateeram. Daandiin bishaanii dhiphoon Hormuz galoo galaana Pershaa fi galoo galaana Oomaan gidduu kan darbu yoo ta'u daldala boba'aa fi gaazii uumamaa addunyaaf baay'ee barbaachisaadha. Addunyaarraa boba'aa waliigalaa keessaa harka 5 keessaa tokkotu keessa darbam. Karaan Strait of Hormuz boba'aa fi meeshaalee boba'aa guyyaa guyyaan barmeela miliyoona geejjibsiisuun beekamam. Gama biraatiin ammoo daldala addunyaa keessaa parsantaan 20 karaa bishaanii kana fayyadamam. Kanarraa kan ka'e cufamuun ulaa kanaa diinagdee addunyaa burkuteessuu danda'a jechuun sodaatameeram. Mormii farra mootummaa Iraan keessatti gaggeeffame hordofuun Teheraan fi Waashingten gidduutti wallabdeen kan ammaate yoo ta'u bulchiinsi Ameerikaa tarkaanfii waraanaa dabalatee filannoowwan hundi Teheraan walii wallaansoo qabachuu keessatti minjaala irra jira jechuun ibseeram. Qondaalonni Iraan gama isaaniin haleellaan Ameerikaa kamiyyuu deebii saffisaa fi bal'aa akka argatu akeekkachiisaniiru. Oduu walqabateen dippiloomatiin olaanaa Turkiyyee Iraan mari'achuuf qophii ta'uu ibsuunim Ameerikaan haleellaa akka raawwanne akeekkachiiseem. Waraana kana deebi'anii jalqabuun dogoggora kan jedhan dippiloomaatichi kunim wallabdeen Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru hammaataa akka dhufe Aljaziiratti himeeram. Turkiyyeen Iraan irratti akka hin duulamne akeekkachiisuunim dippiloomaasiif tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatteem.